Ani maqaan koo Naawwin jedhama. Ati immoo maqaa kee fi bakka irraa dhuftee nuuf ibsi. Ani maqaan koo Sooressa Lammiin jedhama. Kanaan irraa dhufe Oromiyaa irraa. Ishii gaaffii si gaafadhu fi asitti argamtee fi ishii gaaffii koo jalqabaa gatiidhaa agartee beektaa? Gatiidhaa kana eeguma mana barnoota galle hinuma barbaanna. Elementarittis barbaadaa turre. Yeroo ministeerri qorannu tokko argine jennee itti galchinee turre gabaasa. Booda gaafa dhumne iskuulii geenyu achittis andaganaa barbaadan jedhan kan duraa sun badee ta'u jechuudha. Yeroo sanis barbaannee argannee jechumaan itti galchine maatirikii irratti jechuudha. Barbaannee argannee galchinee fi gaafa immoo piriippiidhaanus ammas immoo hin argamne nuyi jedhanii yeroo sanis hin barbaanne Intiraansirrattis barbaannee galchinee fi gaafa naannofnee immoo as yuunivarsiitiitti illee barbaadan jedhanii sirumaa uumamne ta'uu oolu. Xaan kun uumamu waan uumamne ta'uu oolu. Ishii atammaa sadarkaa yuunivarsiitii keessa jirta. Erga sadarkaa yuunivarsiitii kana seente amma gatiidhaa argitee beektaa erga kaampaasii kanatti barachuu eegaltee jechuudha. Hin argamne. Ammallee immoo barbaannee arganne hoo jenne naanneetuma qofa dhabama. Deebi'eetuma sin harkaa badaa? Deebi'eetuma nu harkaa badaa asirratti isaatu inni feekii wayii ta'uu hin oolu. Xaa barbaadan kun waan biraa fakkaata. Ishii gaaffii biraa. Nyaata keessaa maal jaalatta ati? Akka keetii jechuudha. Ani nyaata kana inuman jaaladha garuu keessaa immoo dinnichi namatti tolti beektaa? Kan jaaladha. Tole bulbula shiroo nyaattee beektaa? Bulbula shiroo kana watiidhaan malee naa bulbulaniitti sin beeku argeetti sin beeku. Ayi bulbula shiroo ugas hin jedhu dhugdee odoon taane biddeen nyaattee beektadha. Bulbula shiroo qaliidhaan nyaanne bireessa immoo? Amma ishii bassoo isa jedhanoo? Kamee? Maali bassoo immoo silaa galgala eeggaa galle doormitti kanuma baxabbannee uffatu naamti. Gosoota nyaataa keessaa waan jibbitu hin qabdu jechuudhaati. Gosoota nyaataa keessaa waan jibbitu hin qabdu jechuudha. Nyaata jibbee moo akkamitti jiraata? Marqaa. Marqaa dhimmaa sinuma nyaata aadaa Oromooti akkamitti jibbamaadha. Tole kabajamoo hordoftoota keenya YouTube irratti qeerroo tube channel subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jechaati. Yeroo hundumaa qeerroo tube channel qophii garaagaraa babbareedaa isaa qabatee isinii kan dhiyaatu ta'a. Like, share, comment, subscribe gochuu immoo hin dagatinaa isiniin jenna. Galatooma.